namni zeegaa tokko taatanii nama lama nama sadii nama afur taatanii mana tokko keessa hojjettanii kan mana jirtasun mana keechanii miti mana ormaati isin wal jaalachuu wayya arabdootaan jibbamu irra kanaafu namoonni tokko tokko ijoolleen teenya yeroo mana namaatti galan ofii isaaniitii madaamii fakkeechu isa isaanii gadi jiru Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Egaa ka anis obboleettiin keessanii baay'isee nagaa fayyaa koottidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaa qabna. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo like, share, subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa jecha warroonni immoo nu faana jirtanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa kaarra viidiyoo adda ta'e tokko qabadee isinii dhufee jira. Gara viidiyootti isin dabarsuun duratti subscribe like gochuun dagatiin asiniin jecha. Egaa viidiyoon akkasira obboleettiin keenya takka keessana kan naan jette ani kan na mudate kuni nama biraa hin mudatini of eeggannoo guddaa godhaa jette. Maarree mana tokko keessa sarraatinyaa sadiitu ture. Jalqaba irratti kan jirtu sarraatinyaa tokko turte. Isheen takkittii sun biyyarraa dhufte afaan hin beektu. Erga biyyarraa dhufteeti immoo ji'a sagaliidha hin beektu. Ishiin hojii ishee ji'a sagalii kana maaragumaan hojjetti. Lama mooyyuu mana ijaazaa durallee hojii dhabanii ji'a 8 ta'an. Ji'a 8tiin booda hojii kana argatanii dhaqanii deeman. Lachuu gooddenyoota ta'anii manuma tokko argatan, manuma tokko deeman. Takka nyaatan, takka tsidaatiidhaan deemte. Uffata mana tokko suudhaan. Maarree maal godhan? Isheen afaan hin beekne sunillee hojii mataa ishee qabdi. Mana arabaa gizee seentan immoo arabdoonni kaameraa iddoo isaan godhan hin beektan. Isaan kaameraa bakkuma hunda godhu. Kaameraan isaanii mul'atu. Yeroo amma kaameraan hin mul'atu. Amma fakkeenyaaf mana kana keessa kaameraan hin jiru firii ta'an garuu jiraachuu danda'a. Akkamitti isaan bakkuma ibsaa keessallee godhuu hin danda'u. Ibsaa xixiqqishoon tun isin ilaaltu ibsaadha. Garuu kaameraanis keessa jiraachuu danda'a. Kaameraan immoo akka miimooriiti. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Kaameraan akka miimooriiti hin mul'atu yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif jennaan anuyyuu mudannoo kana nan qaba. Hiriyaa tiyya takka wajjin jechuun ani mana ishii madaamin tun fuutee deemtee akka guyyaa 3 achi bullee yeroo hojii keenya fixannee gallee kutaa seennu indawalti madaamin ishii dawwalteet kana godhi kutaadha maal goota jettiin. Maali silaa nu azirraati akkamtu nu argiteedha. Ani kan gaafinatti ta'u ishii nyaatanii dhuganii qufanii foogee galtee jechuudha kutaa ishii. Kaameraan bilbila keessatti jira. Bilbila ishii keessa na laalti. Akkanti na rakkiste. Anuuta san arge guyyaa tokko akka bilbilaan na laaltu hin beeku turte naan jette. Ergasii ani of eeggannoo gurguddaan godhadha jechuudha. Mana ormaa keessatti yoon deeme akkuma arge of hin taasisu. Ammaarree ijoolleen lamaan alaa dhufan kun ijoolleen iddoo ijaazatii dhufan kun maal godhu ishee afaan hin beekne san jarri sadeenuu zeegan isaanii Itoophiyaawii haa ta'an malee isaan sabni isaanii garagara. Lamaan saba tokko isheen takkittiin saba biraati. Sabummaadhaan ol qoodaniitti maal godhu ishee takkittii san miidhu. Jarri lamaan gooddenyootaas saba tokkos. Isheen tun immoo saba isaaniitis miti gooddenyaa isaaniitis miti. Maal godhu isheen tsidaatee hojjettu isheen uffata hojjettu tokkostu kunillee uffata ishiitti kenname kana maal goote ishiidhaan tokkosi jettiin. Yoo ishiin didde akka madaamtitti ergotte ofii ishiitti luka ishii lamaan olirra godhattee teechee bilbila ishii goroggoraa tanaan tokkosi jetti. Sun dadhabdee yeroo dhufte tokkosi jettiin. Isheen nyaata hojjettu sunillee nyaata hojjettee meeshaa dhiqamu kana olirra guurtee ishee miskiina afaan hin beeknetu yoo dhufte dhiqi jettiin. Ishiin luka lamaan ishii xarapheezarra godhattee akka madaamitti bilbila ishii goroggorte. Isheen afaan hin beekne biyya hin beekne miskiinni tuni bo'aatuma hojjetti. Omaan dubbattu. Bo'aatuma hojjetti. Hin rukutus akka barbaadan godhuun cunqursu. Oduma kana godhanii guyyaa kaan baay'ee ishii rukutan. Baay'ee ishii rukutanii baay'ee ishii boochisan. Fuula ishii kana boccooranii dhidhiisanii qaama ishii kana boccooranii baay'ee ishii miidhanii gaafa san rukuttaan isaanitti baay'annaan sagalee ishii ol kaaftee booche. Yeroo ishii sagalee ishii kana ol kaaftee boochuu madaamiin maaltu uumame jettee kaatee dhufte. Yeroo kaatee isaan bira dhuftu isheen baay'ee rukutamtee fuulli ishii dhidhii ta'ee hin dhiigaa qaamni ishii dhidhii ta'ee maalidha jettee yoo gaafattu in kufte jedhaniin malee in rukunne hin jenneen. Booddee ishiin isaanuma hunduraa akkana hojjettee kaameraa kana gadi fuute. Kaameraa gadi fuutee wanna ta'e hundumaa isaan afootti ilaalte. Yeroo kana boolla lixan dhabani.
boolla lixan dhaban ishee kontiraataa gara ofiititti daambiste ishee warroota ijaazaadhaa dhufan erga mana san seenanii ji'a lama mindaa ji'a lamaa kana hin fudhan mindaa isaaniitillee odoo ittiin kenniin gadi baastee ofirraa ariite ishee kontiraataa tanallee fuutee mana yaalaa geechitee achi deebistee tikkeetti murtee gara biyyaa galchite mee laalaa biddeena ofii ofumaaf ofitti hidhu jechuudha biddeena ofii ofumaaf itti hidhaniin har'a maal godhan biddeenni anittu kan namarra ishii miskiina ishii hojjetachuu barbaaddu ishii haarawa biyyarraa dhufte santu garaana nyaate jechuudha isheen sun hojjetachuu barbaaddi isaan immoo mana ijaazaa taa'uu baratan kun idaatti hin qaban garuu isheen biyyaa baate kuni haarawa dhufte kuni hojjetachuu barbaaddi afaan hin beektu garuu isheettis immoo biddeen ishii qabanii raawwataniitti ofii isaaniitii immoo akka barbaadanitti gara biroo fi isaan tamaaranii ji'a 8 guutuu hojii dhabanii mana taa'anii har'a immoo hojii argannaan akkana yoo ta'an kana baay'ee tokko gara na nyaatanii dhugaa rabbii saba tokko nama biyya tokko ta'anii sabni isaaniillee garagara yoo ta'e kana hunda wal miidhuun kana hunda immoo rakkoo walirraan gahuu yaaduun kun maaliif barbaachise dhugaa rabbii dubbatu mee kamtu walii caala isaan arabdoota santu walii caala moo isaanii zeegaa tokko biyya tokko walii caala moo isaan arabaatti walii caala hojii kana wal gargaaranii dalagaa kana wal gargaaranii dafanii hojjetanii fixanii ishee afaan beekni sanillee afaan illee barsiisaa hojiillee akkanatti hojjedhu jechaanii yeroo barsiisaan rakkoo maal qaba keessattuu miidhamni isaan ishee rangaan maal goote isheen kafana tokkostu sun kafana madaami oduu tokkosaa jirtu kafanni madaami kun harkaan gubate yeroo kana gadi galabbaxxeet bakka gubate san gadi galabbaxxeet kooti tokkosi jetteen isheen tun dhuftee ka giddaa dirqama dhuftee yoo tokkostee ol galabbattu jalli gubataadha hirrifatte silaa ani hin gubne maaltu gubate hirrifatte kafana namaati sanuu haarawaadha addisii biyyaa baatee baay'ee tokko ijoolleen teenya namni akkanaallee namni akkanatti garaa jabaatullee hin jiraayda jedhee obboleettiin teenya kun immoo kan narra ga'e kun nama biraarra akka hin geenye akkasirratti isaan of eeganii adaraa kee viidiyoo kana irratti naa hojjedhu jettee keessa na dubbiste jechuudha kanaaf yaa ijoollee keenya yeroo mana namaa akka galtanii akka mana namaa seentan akka manni itti galta sun mana keessan hin taane sirritti hubadhaa adda baasaa na ol miidhuu hin yaadina ol fayyaduu yaada jaalala uumaa akka madaamin sin jaalattu yookaan immoo sabni wal jaalata Itoophiyaan wal jaalata akka isiniin jettu isinis jaalala walii yaadaa malee jibba walii yaaddanii jibba walitti roobsitanii rakkoo walirraan ga'uu hin yaadinaa isiniin jedha akkasii obboleewwan kiyyaa hundi keessanuu jechuudha warroonni viidiyoo kana hordofaa jirtanii fi obboleettiin keenya kunillee viidiyoo kana ni hordofti akkasiidha mudannoo kana mudate kanaafuu kan jirru biyya ormaa kan seennu mana ormaa garuu ol miidhuun ofumaa walitti garagarree wal miidhuun kun immoo hin barbaachisu jechuudha viidiyoo kanarra barumsa guddaa argattu yookaan warroonni akkanatti jirtan immoo irraa sirrooftu jedhee tanan yaade obboleettiin teenyas kanuma yaaddee toomee viidiyoo kanarratti naa hojjedhu naan jette waan ta'eef akkasii isiniin jedha jalqabaa kaatanii hanga xumuraa warroonni wajjin turtan ulfaadha galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee